Addunyaan qormaan ishee baay'ateera. Balaawwan uumamaa hanga nam-tolcheetiin yeroo kamiyyuu caalaa haala dachee kanarraa rakkoo guddaa keessa galchaa jiru. Biyyuma keenyattis illee hanga ammaatti miidhaa guddaa uumuu baatus guyyaa guyyaan dhagaha. Nutis akkuma dhimma dileetti fudhannee waliin barachaa jirra. Kutaa addunyaa biraatti immoo haalichi kun sukkanneessadha. Obomboleetti kirkira lafaa waraana himamee hin himu miidhamni ishee. Jijjiiramni qilleensaas qormaata addunyaa ergatee bubbuleera. Ho'iinsa addunyaa kana dabalaa deemeera. Bishaan lafa keessaa burqee yaa'us heddummatee yaaddoo ta'eera. Kanaan maaliif cinqamtu? Kan kana caalu dhufaa jira kan nuun jedhan ogeeyyiin damichaa waggoota dhufaa keessatti addunyaan keenya mana nuuf taate kun bifa addaa qabaachuu ni dandeessi jedhamaa jira. Guutummaan guututti bishaaniin liqimfamuu magaalonni dirree addunyaarraa baduu fi deemaa jiranis adda ba'aniiru. Naayijeeriyaa hanga Ijipti, Taayilaandii hanga Ameerikaatti magaalonni adda baafaman dhumni isaanii baay'ee yaaddeessaa ta'eera. Nagaa fi jaalala kan isiniif hawwinu kabajamtoota maatii keenya turtii keenya irraatiin addunyaan keenya dhimma yaaddeessaa ishee qunnamaa jiru balaawwan uumamaa hanga nam-tolcheetti baay'ee sodaachisaa dhufan ilaalla waan ta'eef nu waliin tura. Uumaan miidhaa fi balaa kana nurraa haa qabu jedha. Dhimmuma kana waliin walqabatee waggoota muraasan booda akka malee kan dachee kanarraa ni baduu kan jedhaman bishaan lafa keessaa burquun kan liqimfaman lafa kanarraa baduudhaa fi yeroon isaanii dhiyaateera kan jedhaman waa'ee magaalota kudhanii isin daawwachiisuuf yaadneerra. Kanaafuu hanga dhumaatti nu waliin tura. Kan dhumaarraa wayita eegallu magaalaa jaalatamtuu Ameerikaa Miyaamii arganna. Dhugumattuu bu'uura ogeeyyoonni damichaa himanitti taanan Miyaamii qofa osoo hin taane kutaan Ameerikaa bahaasii walumaa galatti balaa guddaatu isa eeggataa jira. Magaalaan Miyaamii carraan balaaf saaxilamuu ishee kun kanneen biroorraa addadha. Naannoo kanatti haalli teessumaa lafa ishee bakka gadi aanaatti waan argamuu fi naannoo kanatti galaanni argamu babal'achaa akkasumas bishaan lafa jalaa bahuu hangi isaa dabalaa deemuu isaatiin yaaddoo cimaa uumeera. Irra deddeebiidhaan balaan lolaa tasaa riqichiiwwanii fi gammooliin diddiigamaa jiru. Osuma jennuu magaalattii kanaaf galii olaanaa kan argamsiisu galaana kanadha. Odolli bareedaa magaalaa kanaa abbootii qabeenyaa addunyaa kanaa dhufanii yeroo qananii isaanii akka dabarsanii fi sababii taatetti. Kanaanis waggaatti doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu ni funaanti. Haa ta'u malee maddi galii ishee kun waggoota muraasaan dhufanittis isheedhuma deebisee liqimsuu fi qophaa'aa jira jedhu qorannoowwan taasifaman. Hooggantoon addunyaa kanaa kan jedhamtu Ameerikaan rakkoo uumamaa kanaa fi deebii akkamii akka kennitu hundumti keenya eegaa jirra waan ta'eef. Itti fufees gara ardii keenya Afrikaatti haa deebinu. Magaalota addunyaa seena qabeessaa fi umurii arraagessaa qabdu Aleksaandiriyaan magaalota baduuf jedhaman keessatti ramadamteetti. Magaalaan seena qabeettii Misiraa kun dirree gadi aanaa keessatti hundeeffamte. Guddummaa isheetiinis Misir yookiin Gibxi keessaa lammaffaa kan taate Aleksaandiriyaan galaanni Meeditiraaniyaa kallattii sadiin ishee marsee argama. Yeroo ammaatti daariin magaalaa kun suuta suutaan bishaaniin liqimfamaa kan jiru yoo ta'u, tarii yeroo fagoo hin jedhamne keessatti magaalaa seena qabeettii macaafa qulqulluu keessatti barreeffamte kana hanga dhumaatti dhabuu ni dandeenya. Sadarkaa 8ffaarratti kan argamu immoo magaalaa Hoochiminiidha. Magaalaan guddittii Hoochiminii kun magaalota yeroo dhiyootti lafa kanarraa ni baduu jedhaman keessatti ramadamuu qofa osoo hin taane dhaabbanni mootummoota gamtoomanis bara 2050 hin darbitu jedhee mirkaneesseera. Akkaataa odeeffannoo kanaatiin magaalaan Hoochiminii kutaan walakkaa ishee bishaaniin liqimfamuuf waggoota 25 qofti hafeeraa jedhamaa jira. Ammas irra deddeebiin balaan lolaa fi bishaaniin guutamuun irra gahaa jiru kun magaalaa lubbuu miiliyoona 9 ol baattee jiraachisaa jirtuu fi qormaata guddaa itti ta'eera. Sadarkaa 7ffaarratti kan argamtu balaan bishaaniin liqimfamuu fi carraa guddaa qabdi kan jedhamtu magaalaa Ameerikaa Niw Orleaansidha. Biyyoota addunyaa hunda keessa galuun anatu sii beekaa jettee onkoraa kan jirtu Ameerikaan magaalota ishee bishaaniin liqimfamuu fi deemaa jiran baraaruu hin dandeenye. Haalli teessuma magaalaa kanaa sababiiwwan balaa nam-tolchee fi uumamaatiin waggaa waggaadhaan suutuma suutaan lafti ishee galaanatti makamaa jira. Yeroo ammaattis walakkaan ishee bishaaniin dhidhimeera. Keessumaadhuma jaarraa 19ffaatti injiinaroonni Ameerikaa sadarkaa galaanaa dhimamu kana hir'isuuf jecha sululli qopheessan magaalattii caalaatti iyyuu balaaf saaxileera jedhama.
Lagni Mississippi magaalattii marsee argamu yeroo fagoo hin jedhamne keessatti dhidhimsuu akka danda'u ragaaleen ni ibsu. Yeroo dhiyoo keessatti magaalota balaa lolaatiin dhidhimuu fi yookiin baduu fi deemaa jiran isin daawwachiisuu itti fufneerra. Sadarkaa ja'affaarraa kan keenye magaalaa Taayilaand kan taate Baangkookidha. Jaarraa 18ffaatti kan hundeeffamte Baangkook magaalota beekamtuu fi hawwata turistii keessaa ishee tokkodha. Bara faranjoota darbee 2024tti qofa namoonni miiliyoona 35 ol ta'an gara magaalaa kanaatti imaluun daawwataniiru. Bakkawwan seena qabeessaa fi hambaa isheen magaalattiin kun akka jaallatamtuu fi sababii ta'eera. Haa ta'u malee ogeeyyiin qorannoo lafaa kan akeekkachiisaa jiran guyyaan dachee kanarraa itti baddu dhiyaachaa akka jirudha. Uummata miiliyoona 8 kan qabdu Baangkook yeroo ammaatti irra deddeebiidhaan balaa lolaa fi bubbee daawwachaa jira. Akka sabbata haadholii keenyaatti marsee kan argamu lagni Chaawaa Paariyaa suutuma suutaanii liqimsaa jira. Haalli qilleensaa jijjiiramuu fi magaalattiin hanga laga kanaatti babal'achaa deemuun ishee immoo guyyaa lafa kanarraa itti dhabamtu ariifachiisaa jira. Magaalattiin kun gadi liqimfamaa deemaa jirtuu fi yeroo ammaatti roobni waaqaa roobu sarara ittiin deemu waan hin argannee fi achumatti walitti qabamee haroo uumaa jira. Magaalattiin kun waggaa waggaadhaan saantimeetira 2 dhidhimaa kan deemtudha. Ogeeyyiin damee kanaas magaalattiin kun waggoota 20 keessatti guutumaan guututti akka liqimfamtu odeeffannoowwan hedduun mirkaneessaa jiru. Sadarkaa 5ffaarratti argamna. Bishaan liqimfamuu fi carraa guddaa qabu jedhama keessatti kan ramadamte Daakaadha. Daakaan magaalaa guddittii Baangilaadesh yoo taatu barawwan hedduu duratti magaalaa Paakistaan keessatti bulaa kan turtedha. Baangilaadesh erga bilisummaa ishee gonfatteen booda magaalaa guddittii biyyattii taatetti. Magaalattiin kun guddachuuf carraaqaa kan jirtu ta'us lagni Daalsiwaarii marsee argamuu fi haalli qilleensa jijjiiramuun Daakaa lafarraa dhabamsiisuuf deemaa jira. Baangilaadesh humna annisaa haaromfamuu fayyadamuun fi faalama kaarboonii hir'isuun fakkii guddaa kan taate yoo ta'u, kanaanis biyyoota hedduu fi muuxannoo kan qabdudha. Ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka agarsiisutti taanaan biyyi kun hanga qilleensaa faalamaa gadhiistu dhibbeentaa 0.3 qofadha. Lafti Baangilaadesh gadi dhidhimaa bishaan lafa keessaa burqus immoo lolaan waliin gahaa jira. Bu'uuraaleen misooma biyyattii kanaa immoo dhiibbaa olaanaa bishaan kana dandamatanii akka turanitti hin hojjetamne. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2050tti immoo jiraattonni miiliyoona 18 galgala rafanii ganama itti dammaqan kunneen iddoon isaanii bishaanii waan uwwifamuu fi gadhiisanii deemuu fi ni dirqamuu jedhameera. Magaalota addunyaa gurguddoo keessaa barri lafa kanarraa itti badan dhiyaateera jedhaman keessaa magaalli Ameerikaa Hiwuston tokkodha. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa 1936tti akka hundoofte kan himamuu fi Hiwuston yeroo ammaatti jiraattota miiliyoona 2.3 ol hammattee qabattee jiraachisaa jirti. Baay'ina uummataa isheetiinis Niiwuork, Los Aanjelesii fi Chicaagootti aantee sadarkaa 4ffaarratti argamti. Kutaa biyyaa Teeksaas keessatti magaalota argaman keessaa immoo akka Hiwuston uummata baay'ee kan qabu hin jiru. Qorannoo samii kan taasisu naasaa dabalatee dhaabbileen gurguddoo addunyaa kanaa magaalaa kanatti argamu. Magaalota Ameerikaa keessatti argaman keessaa qaaliin jireenyaa gadi aanaa fi jiraattota gammadoo qabachuun kan beekamudha. Gammachuun isaanii kun garuu kan itti fufu miti jedhamaa jira. Bu'aawwan qorannoo akka mul'isanitti magaalattiin kun waggaa waggaadhaan seentimeetira 2 dhidhimaa deemaa jirti. Kanaaf immoo sababii guddaa fi isa duraa kan ta'e bishaan lafa ishee jalatti kuufattedha. Hiwuston hojiiwwan daldalaatiifis ta'ee jiraattota isheetiif bishaan kan dhiyeessitu bishaan lafa jalaa ishee kanaa fayyadamuuni. Irra deddeebiinii fi bakki hedduutti bishaan boollaa baasuun kun fuulli lafa ishee akka dhidhimuu fi bishaan lafa jalaa kanaan akka harkifamtu taasisaa jira. Kunis magaalaan Hiwuston ariitiin akka baddu taasisaa jira jedhama. Yeroo ammaatti irra deddeebiin balaa lolaatiin kan miidhamtu magaalaan Hiwuston balaawwan bubbee fi obomboleettii hedduun bu'uuraaleen misoomaa ishee kan diigaman yoo ta'u, jiraattonni ishees mana isaanii dhiisanii akka deeman dirqamaa ta'eera. Waggaa 50 hin caalle keessatti guutumaan guututti dachee kanarraa haqamuu ni dandeessi ragaan argame ni mul'isa. Gara ardii keenyaa Afrikaatti haa deemnu. Yeroon fuuldura ishee sukkanneessaadha jedhamtee sadarkaa 3ffaarraa kan argamtu magaalaa Naayijeeriyaa Leegosidha. Waggoota hedduuf magaalaa guddittii Naayijeeriyaa kan turte Leegos yeroo ammaatti Abjaaniin saamamtus teessoo dhaabbilee gurguddoo biyyattii taates tajaajilaa jirti. Baay'inni jiraattota magaalaa Leegos biyyoota Awurooppaa hedduu ni caala. Odeeffannoowwan kan agarsiisanis magaalaan seenaa qabeettii Leegos kun jiraattota miiliyoona 16 ol hammattee jirti.
Bishaaniin kan marfamte Leegos waggoottan hedduu fi madda qabeenyaa fi bareedinaa ta'e kan ture bishaan ishee marsee argamu kun keessumaa kutaan magaalaa Leegos daangaa Naayijeeriyaa fi Giinii ta'ee tajaajilu bishaaniin dinqisiifamaa jira. Bishaan lafa jalaa hedduminaan yaa'uu fi bokkaan akka lolaatti gadi roobuun qormaata keessa kan seente Leegos yeroo dhiyoo keessatti bishaaniin nyaatamuun ishee kan hin hafne waan ta'eef Naayijeeriyaan jiraattota magaalattii fi furmaata ammuma barbaaduu qabdii jedhanii kan dubbatanii hedduudha. Yaaddoon lafa kanarraa dhabamuu fi baay'ee itti dhiyaateera jedhamuun sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu magaalaa biyya Xaaliyaan Veenesidha. Veenes uumamaan kan badhaate akkasumas seenaa jaarraawwan hedduu kan gonfattedha. Magaalattiin kun odolawwan 100 ol ta'an irratti kan hundeeffamte yoo taatu odolawwan kunneen immoo riqichawwaniin wal qunnamaniiru. Ragaaleen akkuma mul'isanitti magaalattiin kun odolawwan 118 akka qabduu fi odolawwan kunneen immoo riqichawwan 400 wal qunnamaniiru. Aartii ijaarsaa fi bareedinaa uumamaa fi seenaa ta'uun akka fakkiitti kan fudhatamtu Veenes waggaa waggaadhaan daawwattoonni miiliyoonatti lakkaa'aman ni daawwatu. Seenaa qabeettii fi umurii dheeraa kan qabdu Veenes dorgomaa hin qabdu. Galmeewwan seenaa akka mul'isan tanaan bara addunyaa 421tti kan hundeeffamte yoo taatu dhiyeenyattis waggaa 1600ffaa itti hundeeffamte kabajatteetti. Keessumaa Empaayerii Roomaa olaantummaa isaa bara itti mirkaneeffatetti magaalattiin kun giddu gala siyaasaa fi daldalaa addunyaa taatees tajaajilteetti. Umuriin ishee dabalaa akkuma dhufetti garuu guddummaan fi olaantummaan ishee kun hir'ataa dhufeera. Bareedinni fi seenaan ishee garuu akkuma jirutti jira. Innis garuu guyyaan itti badu waan dhiyaate fakkaata. Irra deddeebiin bishaaniin kan nyaatamtu yoo ta'u seenaa waggaa 1600 kan qabdu Veenes bara 2100 jechuunis waggoota 75 booda guutumaan guututti bishaaniin akka liqimfamtu ogeeyyonni himaa jiru. Xaaliyaan magaalaa seena qabeettii kana baraaruu fi waggootan 75 dhufan keessatti maal hojjetti laata? Uumamni waggootan kunneen keessatti maal fidaa kan jedhus ni eegama. Magaalota dhimmuuf yaaddoo guddaa keessa jiru jedhaman keessaa sadarkaa tokkoffaarratti kan teesse magaalaan kun bara 2050 booda guutumaan guututti baduun addunyaarraa kan haqamtu taati jedhamaa jira. Magaalaan meetiroopolitaanii kun yeroo ammaatti namoota miiliyoona 28 ol hanga dachee kanarraa badutti qabattee jirti. Addunyaa kanatti magaalota baay'ee ammayyaa jedhaman keessaa tokko Caqasaa yoo jedhamtan Jaakartaa akka hin dhiifne abdii qabna. Ogeeyyoonni akka jedhanitti taanaan magaalaa Jaakartaa jedhamu irraa gara Jaakartaa turteetti geeddaramuu fi waggootan 25 qofti ni hafu. Bara baraanis seentimeetira 10 dhidhima akka jirtus ni himama. Magaalota hanga ammaatti eerre keessaa yookiin naannoo addunyaa kamiinuu caalaa akka Jaakartaa magaalaan ariitiin dhidhimaa jiru hin jiru. Haalawwan akka ammaatti itti fufnaan kanneen qoratan akkaataa nuuf beeksisaniin magaalaan guddittii Jaakartaa bara kurmaana tokko hin caallee hin jiraattudha. Kabajamtoota chaanaalii keenyaa jijjiirama qilleensaa yaaddeessaa fi miidhaasaa akkasumas magaalota addunyaa dachee kanarraa baduuf umurii muraasa qaban ilaalchisuun wanti isiniif biraan geenye kanumaan xumurameera. Umurii nuuf kennee wanti dursaa himame kun ija keenyaanis arguu ni dandeenya ta'a. Waan hundumaafuu hamaa nurraa fageessee nagaa fi fayyaa nutti haadheessu jennam. Chaanaalii keenyaan osoo dhiyaatee yookiin beeknee kan jettan yoo jiraate eeruu keessan iddoo yaada kaa'amanitti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskiraaybii fi sheer gochuun chaanaalii keenyas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isinii hawwine.